argitanii akkasitti nama barsiisu jechuudha. Namni biyya keenya akkasitti barsiisanii gannama lakkisu jechuudha. Gannama oofachuudha. Hallayyaatti nama oofachuudha kun. Hallayyaa jennaan hallayyaa qiliilee jechuudha. Kuni barumsa jedhamee yaadamu an akka kiyya barumsa jedhee yaadu. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota kiyyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Akkasumas obboloota amantaa biraa taatan baga nagaan dhuftanii nagaan isiniif haa baay'atu gola jirtanitti. Egaa warreen har'areef gara chaanaalii kiyyatti dhuftan warri haaraa taatan subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa gara maatii kootti dabalama. Warri immoo duraanillee share gochaa, subscribe gochaa, like illee gochaa nafaana turtan galatoomaa. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja, isin galateeffadha jechuudha. Sababa keessaniin jajjabaadhe, sababa keessaniin hamilee yookiin immoo mooraalii godhadhee yeroo hedduu viidiyoo waraabuu kan sababa naa ta'e isinii jechuudha. Galatoomaa isiniin jedhaasumaan. Egaa guyyaa har'aa Abeeloof waa'ee maalirraa nu dubbachuu dhuftee maal agartee naan jechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa Abeeloof jechuudha har'a waa'ee maaliin dubbadha? Waa'ee biyya Arabaa akkaataa amma mata duree irratti argitan kana akkaataa akkasitti leenji'amee gara biyya Arabaatti nu imalchiisa yookiin immoo nu gaggeessantu baay'ee garaana nyaate jechuudha. Guyyaa 2-3 dura baay'ee kolfaan ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'een kolfa. Sababiin isaa maaliif yoo jettanii waan isaan amma asirratti barsiisan kun barumsa otoo hin taane nama joonjessu yookiin immoo nama burjaajessu akkasumallee yeroo namarratti fixuu jechuudha. Kun yeroo keenya nurratti fixa, yeroo obboloota boodarra dhufaniitti yeroo isaanii irratti fixa malee barumsa yookiin immoo naawoloojii ta'ee waan isaan barsiisu miti jechuudha. Sababiin isaa Abeeloof maaliif akkas jettee innoo dhimma koo jedhee saleedaa irratti barsiisaatii jira. Ati maaliif qeeqxee obboloonni kee akka baratan hin barbaanne moo maaliif qeeqxee jechuu ni dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliif yoo jettanii barumsa kanarratti waan ani qeeqe jechuudha. Barsaan tokko gaafa nama barsiisu jechuudha. Wanta irraa nama barsiisu sana herrega yoo ta'e illee herrega sana yookiin ida'ee yookiin hir'ise yookiin baay'isee si agarsiisa jechuudha. Malee akkasumattiin ati mallattoo ida'uu hin beektu, ati mallattoo hir'isuu, mallattoo baay'isuu hin beektu, barsiisaan akkasumatti iyya. Maal siif godhare uma si fayyadu hin qabu. Akkasuma jechuudha. Obboloota keenya bor iftaan ufanii mana Arabaa akkuma keenya kana ufanii bor joonja'anii wanta baratan sana wanta birrii isaaniitti baasan birrii isaanii baasanii barachaa jiru. Tola miti jechuudha. Tokko yeroo isaanii gubanii lama birrii isaanii baasanii kan isaan barachaa jiran jechuudha. Garuu obboloonni kun akka waa tokko qabachuu, waa tokko sammuu isaaniitti galuu hin dandeenye amanaa tokko dhibbatti jechuudha. Maaliif yoo jettan fakkeenya lammiilee biyya biraa yeroo ilaaltan wantoota irratti baratan wantoota biyya kanatti nu barbaachisan ka'ii taa'ii amma asirraa argitani guumii ta'aalii roohii neenzilii raggi'ii ikkinesii takbakiiha noomi beebii guumii beebii taayib ana akkasumatti taa'ee noomi beebii gumi baby, ala abi baby. Dhugaa waaqa jiraata. Baay'ee na kofasiisa. Ala abi baby. Walli iha. Maala walla? Akkatti walla anoon beeku. Anamma walli ijecha walli ijettu kada bichaa beekaa amma fachu. Ani ka walli iha jay barsiisan sun. Walli iha ala abiha. Amma ka ala abiin kun maal akka ta'e beekan isaan akkasumatti akka nama qubee barachaa jiru. Qubeellee qubeef eessatti galagalti akkasittiin baratta yeroo baratti qubee ilaalte baratta jechuudha. Qubee maal akka fakkaatu?
qubee sana baruudhaaf har'a sin ilaalta boru sin ilaalta achumaan qubee baratta jechuudha. Garuu inni kun naddifi xaawulaa masahii xaawulaa makinesii gurfa وشو هذا؟ هذا مدرسة، هذا تعلم ولا وشو؟ كريستوسي وانا مقرمة وقاواكا كنا مدوم سوجة أما ملي كنا بارم سمت. طيب يرويني كنسيها ما لنا كنسة. طيب أكت مكنسة نونا أقرسيسني رتبيها ما لنرتبها ما لنرتب أكمل ترتبها من أقرسيسني نمني توكو قافة نما برسيسو جتشو hojiitii nama agarsiisa. Barsiisaa kana shir godhaa biraan geessisaa. Hojjetee agarsiisuu qaba. Kuni barsiisuu otoo hin taane doomsuu akkasittiin teessisee kinesiiha masahiiha naddifi gurfaa masahii xaawulaa. Ijoolleen masahii xaawulaa jetti malee xaawulaallee akkuma isaattillee biyya keenyatti xaawulaan jedhama mitiire? Xaawulaan xaawulaa jedhama. Garuu jechuudha. dhugaa dubbachuu beebii ilaabiiha beebii haasofsiisii yeroo jedhan ijoollee akkamitti akka barsiisan paampersiif ijoollee akkamitti akka qayyaran ijoollee akkamitti akka shaaworii galchan galchee ashaangulliitii irratti illee argisiisuu qaba ture malee amma jechuudha baay'een keenya kan guddanne baadiyyaatti guddanne baay'een keenya ijoollee harkaan qabne kan hin beekne egzaampilii ani fakkeenyaaf jechuudha. Yeroo biyya Arabaa dhufe dhugaa dubbachuuf ijoollee kunuunsuu hin beeku maaliif hin beeku ani biyyatti warra naan oliitu irra ijoollee kunuunsa malee ijoollee kunuunsuu hin beeku. Gaafa dhufe garuu mucaanatti laatan jechuudha. Gizeema dhufe yeroo muraasa booda isheen deessee mucaanatti laata. Ani mucaa garatti shaaworii akkas naarkaa mucucaatteetu kuftii ofii koo hidhaatti galaatuu nan siqiqa jechuudha. Darbe akkaataa nuti biyya keenyatti irratti dhiqnuu fi akkaataan biyya kanatti itti dhiqanillee adda adda jechuudha. Nuti yoo baay'ate mazabzafaa irratti miinya mucaa. Asitti garuu akkaataatti miicaan ilaalaa adda adda. Paamberiin mucaa jijjiiruu yoo jedhan ani karaa mataatti karaatti hidhanuun beekun ture. Dhugaa waaqaa ani karatti paamperii isaatu garatti itti hidhan hin beeku mucaa isheettuu ture. Maaliif hin beeku waan ta'eef hin agarre waan ta'eef jechuudha. Ganaa isaaniin ilaalee achirraati ishee ilaaleetiin ganaa ishee irraa bara'ee jechuudha. Taayyeewu. Ammoo ela'aabii habeebi yeroo ijoollee haasofsiisan ala'aabii ijoollee haasofsiisii agarsiisi paampersiitti ijoollee haasofsiisii agarsiisi barsiifta yoo ta'e. Ikkene siihaa makina isaa fidi makina isaa homtuu maal akka ta'e hin beekan bakka biyya keenyatti waan ta'eef fidi makina isaa jechuun kanadha. Yoommoo ta'uu baatee jechuudha. Saaleedaa irratti makina isaa je'ee barreessee asirratti immoo harataa too je'eetillee haa ta'u. Ammoo naddifiiha asitti naddifiiha je'ee barreessee asitti immoo qulqulleessi je'eetoo barreessee okay hanga tokkollee tink yaaddatta jechuudha. Makina isaa jiibii amma otoo ishiin jiibii makina isaa jettee makina isaa jechuu agaa malee ijoollee kun waa takka illee hin beekan jechuudha. Ganaa makina isaa ushuu makina isaa gardadhi je'eetii kushinaatti galii dhaabadhu jeekan. Masahiiha haadha masahii je'a malee maal akkati masahatu sana hin himneen. Dirqama turee akkas miti. Barsiisa aggeeffadhu. Warri barattanis aggeeffadha. Masahii yoo je'e xaawulaa masahee saanqaa masahee televiziinii masahee haxaa'ee akkasitti qulqulleeffama je'ee itti argisiisuu qaba malee inni akkasumatti masahii akkasumatti kennisi alaabii habeebi ta'aalii noomii walli'iiha. Maal wallaa? Ibiddal walla'amoo mukeefii walla'amoo televiziinii walla'amoo maal wallaa? Maal qabsiisi jedha. Ani inni qabsiisaa jedhutu nama iba bar dhugaa waaqa nama bismaa'ul. Maali kun barumsa dhamoo? Kuni barumsa hin jedhamu dhugaa. Kun nama doochuun nama doomsuu nama hadoochuu jedhama jechuudha. Kan akkasitti nama erganiiti yeroo ufnu ijoollee keessumaa ijoollee Itoophiyaa aktiiviin ta'anii maaliif ganaa erga joonja'anii erga dadhabne
erga bakka arabni as achi nu oofte erga aqee sammuun nu burjaaja'ee aarii waxaxxi nama godheeti kan nuti barachuu dandeenyu jechuudha. Malee birrii isaanii tokko lama jedhanii funaananii lakkaa'anii kiisii isaanii keessatti erga bu'anii maqaaf immoo achi si baasanii har'a viidiyoo si waraananii si waraabanii walli dhiiha shakiliiha ikkinesiiha مسهيها ألعابيها اشترى أنا ألعابي ولا ما ألعابي أنا كيف أعرف طيب ما تنبيك عنك وأنا النجو ميش عرفت أرقسي سوقا أكو ما فكينا كليسا هانا يوار إين جدا هانا أرقتني توتا هانا جتشول كاويان أكسي تتاعتي كاميرا نلالي جت بشانة نجين وياسا دي بلتجول maaliif hin beektu waan taateef jechuudha. Waan ittiin agarsiisamne kaawwayyaan jedhan argiteetti malee kaawwayyaan jedhan ageessetti malee kaawwayyaan maal akka fakkaatu hin beektu mucaan. Garuu kaameraan mana keessa jira. Of eeggadhaa. Abbaa manaa madaamirraa of eeggadhaa. Ijoollee madaamirraa of eeggadhaa. Kaameraan mana keessa waan jiruuf isin ilaalaa. Yoosin abbaa manaa ishee ilaaltan, yoosin ijoollee ishee ilaaltan, yoosin ijoollee rukuttan, yoosin wanta hin barbaachifne harkaan qabdan kan jiru tinki ageessetti ishee. Kana ageessetti malee akka wanti kaawwayyaan maal akka fakkaatu hin argine jechuudha. Kaameraan adda baaste kaameraan beektu. Anuu beeku maal saansoo. Anamma kaameraan maal akka fakkaatu dhugaa dubbachuuf kii waggaa tokko ta'anan bare. Maaluma akka fakkaatutu hin beeku ture. Otooma duratti masaa kaameraa fidanii mana keessa kaa'aniiru ta'ee dhugaa waaqaatii hin beeku. Kaameraan maal akka fakkaatu kanan arge erga warri mana kanaa kaameraa galchatanii jechuudha. Isaan kaameraa galchatan jennaanan arge malee dhugaadhaa hin beeku. Maaliif nutti himne waan ta'eef muuxannoo waan hin qabaanneef jechuudha. Kaameraan kana fakkaata, kaawwayyaan kana fakkaata, makiinasaan kana fakkaata, maaloon kana fakkaata jedhamnee osoo barateen dhufne jechuudha. Kaameraa jechuu beekna malee kaameraan maal akka fakkaatu hin beeknu jechuudha. Kanaaf jennaan warri amma barsiistanii obboloota keenya warra duubarraa asii dhufaa jiran barsiistanii as ergaa jirtan of eeggannoo godhaa. Seeraan barsiisaa. Cubbuu sinii ta'a. Birrii keessan erga fudhattanii seeraan barsiisanii kana fakkaata. Kun immoo kana fakkaata jettanii barsiisanii akka isaan yeroo biyya Arabaa deeman kootu yoo jedhan akka aktiiviin dhaqan. Deemi yoo jedhan akka aktiiviin deeman. Hojjedhu yoo jedhan maal akka hojjechuuf deeman akka baranii as adeeman malee akkasumatti jaanja'aa burjaajaa akkasumatti ol ba'ii gadi bu'ii akka arabiffaatiin itti dubbatta hatti ol ba'ii gadi bu'ii samaatti beeku ijoolleen. Akkasumatti akkuma biyyoota warra kaaniitti barsiisa. Fakkeenya jechuudha. Indiyaa, Indooneeshiyaan jechuudha. Kitaaba afaan isaaniitiin kitaaba immoo arabiffaati. Qubee akkuma arabiffaa qubee arabiffa yaan hin beektu arabiffaa waan ta'eef namaan dubbifamu. Ani hin beeku qubee arabiffaati. Garuu isaan immoo kuduraalee kana fa'aa jechuudha. Example beeddijaan, kuusaa, gaaraa. Akkasitti qubee ingiliffaa ABCDtiin beeddijaan. Amma immoo fuulduratti immoo afaan warra Indooneeshiyaatiin beeddijaan jedhanii barreessu. Suuraa qaba. Suuraan beeddijaanaa, suuraa kuusaa, suuraa jiizaraa, suuraa khas, jirjir, magdoonees hundaa jechuudha. Liban, zawaatii, madruushu hundisaa juubeen, marabbaa, binti beeter warreen kun hundisaa suuraa. Dhugaa waaqaan kitaabni ta'amee suuraa ilaala. Haala juubeen afaan isaaniitiinis waan juubeenii waan jedhamu. Suuraan juubeenii immoo maal akka fakkaatu sadiitu ta'a jechuudha. Sadiitu ta'a. Haala makiinasaa maal akka fakkaatu loogaa Saudiitiin loogaa biyya isaaniitiin afaan isaaniif afaan warra biyya kanaatiin sadii ta'ee ta'a jechuudha. Suuraan hin beekta.
Anam makina isaa maal akka ta'e suuraa makina isaatu jira. Jibii makina isaa yoo jedhan okay, I think yoon kitaaba sana dubbisee ta'e makina isaa maal akka ta'e kallattumaan nan bara jechuudha. Maaliif kitaaba sana dubbiseera, lammaffaa gara afaan kootti yeroon dhaggeeffa kitaaba makina isaa jechuun maal jechuudha? Akkas jechuudha. Yerootti na waamanillee kallattiin nafa aktiiviin nan geessa jechuudha. Nuti akkasumatti makina isaa jechuu ageenye malee makina isaa maal akka fakkaatu hin ageenye. Hin beeknuun agarre waan ta'e. Kanaaf yeroo fidi jedhan warri lammii biraa gaafa fidi jedhan kallattumaan geessu. Hankeenya fidi yeroo jedhan kushinaatti gallee anuma fakkeenyaaf libana fidi yoo jedhan haliiban geessa. Haliiba fidi yoo jedhan juubaniin geessa. Maaliif hin beeku waan ta'eef. Soowii gaawaa yeroo isaan jedhan maal jedhaa? Gaawwaan talaajaa keessa barbaada jechuudha. Gaawwaa jechuun buna miti. Buna talaajaa keessa barbaada. Firiijii keessa jechuudha. Firiijii keessa barbaada. Yoo jedhee mataan na dhukkubee bakka na eeganii gaafa dadhaban hin taa'ullee hin boqadhullee jechuudha. Qaceetuma kushinaa keessa dhaaba. Yoon taa'e waan na ajajan sana hin guunne. Yoon dhaabadhullee lafaan namaree dadhabeetu jechuudha. Mogolee nuna laafe jechuudha. Maaliif hin beeku waan ta'eef. Gaafa na eeganii gaafa dadhaban ufaniitillee na daddarbatu jechuudha. Yeroo isaan na daddarbatan yeroo namni tokko nyaara sitti badu immoo ufumaatu si aarsa jechuudha. Nama aarsa dhugaa ani baay'ee nan aara jechuudha. Waan hawwallaale anadha. Badii kooti miti. Erguma badii kooti nan beekaa nan ejjedhaa ofan danda'aa je'eetiin manaa ba'e. Erga manaa ba'eet immoo miindaa ishee hin fudhatti hin ejjetti waan ta'eef jedhanii miindaa kun lakkaa'anii waan naa laataniif dirqama waan isaan jedhan ajaja guutuun qaba ture silaa. Arga badii keenya ta'etti immoo silaatoo warri biyya keenyaatti nuyyuu fannisu mitiire warri biyya kana si barsiisuuf tattaafatu malee hanga tokko si loluuf bakka badii sirra raawwachuudhaaf hin tattaafatan. Akka ati daaftee bartee akka isaan bakka ati of taatee gaafa hojjette isaan ati ofii isaanii boqotan barbaadu jechuudha. Si barsiisu malee maaf kana wallaalte jedhanii badaa naman ceepha'an jechuudha. Isumayyuu immoo leeshmaa fi jiib kaamsaantii jiliis kaamana istannaatik yeroo isaan akkas jedhan waa tokko ufee kana namaatti ciqqii jedhee gala jechuudha. Nama aarsa, nama dabbara jechuudha. Bakka mana namaa baay'ee nama jibbisiisa. Dhugaadha amala nama owa jechuudha. Keessuma baay'ee amala nama owa. Amala nama jijjiirsisa jechuudha. Kanaaf bakka amala ijaa nama jijjiirsisuuf obsuun barbaachisa. Haa obsinuyyuu malee beeknee ufuu qabna jechuudha. Kanaaf barsiisaan akkasitti nama barsiisee nama leenjisee gaafa nama ergu barumsa je'eetiin yaaduun akka kiyyaan barumsa je'ee yaadaan jiru. Nama gabajjachuu nama joonjessuu ta'uu yaada. Kana siniin jechuun barbaada. Viidiyoon koo har'aa asuma irratti xumuramaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Laayikiin dagatiina yoo laayik gootan ijoollee baay'ee bira ga'uu danda'a. Laayikii gatii tokkollee isin baasisuu hin danda'u. Kanaaf laayikii naa godhaa, sheerillee naa godhaa, sabiskiraayib naa godhaa. Isin jaalladha, isin kabaja. Viidiyoo guyyaa biraan mata duree biraan akka walitti deebinu abdii qaba. Turtii gaarii.